Ya kereti le jiru raha isin jiraachise gartee gamma guyyaa qiyaamaa illee jiru raha rabbi isin jiraachisu nama dalagaa qabnillee dalagaa rabbi haa baasuu fi dalagaa xiqqoo dalagaa irraa milkaa'u rabbi haa godhuu fi nama dalagaa qabu rabbi haa laaffisu nama akkasuma barnoota islaamaa barachuu barbaadee gara hundaa'uu barsiisuu jirra inshallah taala bakka tiyya buuseetiin gartee gamma nama keenya wallaan jira eebbalee islaamaa diin jiruu biyya lamaanii barachuu barbaadee inshallah ni barsiifna mallee bakka tiyya nama buuseetiin inshallah taala ijoolleen barachuu jirti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fidatoowwan Rabbi Yahud nageenya hayyaa hanjaalaa mataa namatti sinaafoo jecha. Bismillahi salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin rabbil keenya وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجيه إن كان في عون أخي كان الله في عونه. أبو الإسلام ربي إنما حاجة بوليسا خيستر ربي تساسا كيف التحافي جبر الإسلام والمين مركزا جواسيتي وقام يسمى مثال أقدامي نما تقول لك إجوائي تقولي وقاية يا بني الإسلام والمين مركز الإسلام دران دلقار نيجر يوم مو هبان نما خنا ولا نجي نما خنا دعاء تقولي جي وقام دلقار سنة دوبا نما بران نقدر شيء نخور ركعت جرام بيتني وانا كان جرام بيتن إيه بني الإسلام سكام مثالي وانا كان ربنا الدنيا كان وانا كان أبو سيتني أجو أكمل من خيجو مقالة في بياك أما سوام فيني تنيجان يا بني الإسلام مقالة ترتي يعني بتيلا بشام بتيلا تاني بتيلا ماسين نولين نو غراند كان تنيس بتميجو يا بني الإسلام كا بيجنماتي سلمو بيتن نو بينا يوم دلقا تكرهه بدرته الإسلام دلقا سن نو غراند كان تنيجو والله مين تيجتين بوتيجين أكاسي درته كاما بكشين إرجع تمون تراجعتو yoo innaan misaali nooliin qabaannee bakkaan miilaan lafa deemuu jira jechuudha. Mallee dalagaa takka dalagaa naa dhufte eebbalee islaamaa sababaatiin dabarsee jechuudha. Waan akkasuma isin achi dhaqinaan jettan nin gammade malee amma waan takka illee hin faggeessuudhaan. Amma yoo inni dubbachuu baadhe yoo namni tokko fayyaa dhabee bikka san dhaqinaan jettanii yoo achirraa hafe nama mufattan jeetiin dubbaddeerra. Daakuu qabbilee islaamaa wani na dubbise waama gartee gaamma dirqama isin booda nama mufattanii jechaan dubbadde jechuudha. Eebbileen islaamaa akkuma namni fayyee gartee gaamma tuuttoon takka nama 40 fuunfannoon geessuu jaan laakiin immoo nam tokko baadha jaan eegaa nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaam namni obboleessa isaa gargaaree rakkoo baase rabbiin rakkoo addunyaatii fi rakkoo guyyaa qiyaamaa san baasaa jaan yaa obboleen islaamaa gaa duraan waan takka waa hundaa'u waan kiyyaan baasee deemuu jiraachuu gartee gaamma nama kiyya waa takka rakku jee namni garillee kabuufa kee gartee gaamma nuudee barsiisee duraan gartee hammaan tanaas namni meeqaa jira jechuudha. Akkasuma obboleen islaamaa nam tokkoo fi lamarra ba'aa waan taateef daakuu nama keenya san bira dhaqee noolii san irraa baasee amma fakkeenyaan namni noolii hirkatu malee miilaan deemuu hin danda'u. Obboleen islaamaa nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaam balaa sitti addeen dubartii amma sadaqaa fi du'aa'iidhaan dura bahii jaan yoo gartee amma balaan sun rakkataa rakkoo baaftee yoo gartee amma du'aa'ii jabaatte balaan sun akkas sirraa deebitee jechuudha obboleen islaamaa. waan gartee gaamma duniyaa irratti dalagattee dakatti gartee gaamma rahaatti goota hundaafuu rahaa biyya lamaanii rabbis ni haakannu ilmoo teessan diin rabbis ni haakudhu obboleen islaamaa diin kun bitiidhaa narraa bitadhaarra baraa takkallee rabbis ni irraa qabu maatii teessan maatii diin rabbis ni haakudhu maatii diin keessan ta'u ni hanga guyyaa qiyaamatti rabbis ni haakudhu duniyaa kanatti illee jiruu rahaa isin jiraachisee gartee gaamma guyyaa qiyaamaa illee jiruu rahaa rabbis ni jiraachisu nama dalagaa qabnillee dalagaa rabbi haa baasuu fi dalagaa xiqqoo dalagaa irraa milkaa'u rabbi haa godhuu fi nama dalagaa qabu rabbi haa laaffisu nama akkasuma barnoota islaamaa barachuu barbaadee gara hundaa'uu barsiisuu jirra inshallah taala bakka tiyya buuseetiin gartee gaamma nama keenya wallaan jira eebbalee islaamaa diin jiruu biyya lamaanii barachuu barbaadee inshallah ni barsiifna mallee bakka tiyya nama buuseetiin inshallah taala ijoolleen barachuu jirti fakkeenyaaf nama tokko biyya biroo wal'aanuudhaaf inshallah dandeettiin tarabbiitii gartee gaamma dandeettii waa hundaa'u inshallah duraanin baradhee jira alhamdulillahi rabbil alamin du'aa umatee saniin amma tana nama biyya biroo wal'aanuun kun daata si barbaachisa yoo daata gartee gaammatti naqattee wallaayeen rabbaati malee nama sana akkamii wallaantame daata rabbaati malee nama kanan leefillee gaafii deebisuu hin dandeessu nama meeqa nama silaana gaafatti biruuti sababaan daataa dhabuutiin amma namni keenya namni meeqa rakkatu jiraa jechuun inshallah biyya Itoophiyaatiin miti biyya tanaa miti biyya Waashingtan diis jiraatee daafuu rabbi nu barsiisee waan akkanaa tan inshallah bardheetiin jiraa nama kiyyaas ni wallaana
bikkootanaanuu wanni joogaa riyaala takka alamaan san yoo fayyaa dhabdanis mana haakimanni baaftanii amma lafa buutees numa baddii yoo bartee gaammaan tana darbatuu baattees numa dhumtii rabbiin riskiin dhumne gaa riskii guddoo rabbi isinitti haa hannu hamtuu takkallee isinirra haa qabu yaada muraasa keessa rabbi isin haa buutu hundaafuu gaa dalagaa teessan rabbi isin haa bira keessu nama aadamanaan qabne nama yaadi jiruus rabbi jaarti saalee rabbi haa hannuu fi dubarran keenyaas nama jaarsa yaadi jiruus jaarsa bareedaa rabbi haa hannuu fi jaarsa diinii fi duniyaa jaarsa isiin aarsine jaarsa jiruu rahaa wajjin gootu rabbi haa hannuu fi jaartiniin fuudhee yaadu jirus rabbi jaartii saaliyaa rabbi gartee gaammata isan aarsinet isan daarsinetan jiruu wajji rahaa biyya lamaanii godhan rabbi haa hannuu fi hundaa'ugaa nama biyya keessaatii fi nama biyya alaatis rabbi nu haa caafiyu rabbi nu haa wallaanu nama maallaqa yaadu jirus maallaqa bira haa guutu nama fayyaa hin qabnes rabbi nu haa fayyisu nama barnoonni dhibees barnoota haa laaffisuu fi hundaafuugaa je'ee fixuu hin danda'uu rabbiin yaadaa muraasa keessan rabbi isinii haa guutu nama xiqqaa kan rabbi nu haa guddisu nama guddaa kan rabbi nu haa kabaju xiqqaa guddaa warra wal kabaju warra wal jaalatu rabbi nu haa godhu nama akkasuma muslima ta'ee fi nama musliman ta'inis rabbi hundaa'u karaa nabiyyi kana alayhi salaatu wassalaam nu haa oofu jaalaan wal simannee wajjiyaa wal qabna namni kun maali jennee wal tuttuqoo hin qabnu hundaafuugaa warra akkasitti dalagatee nagayaan birqaanaan gala rabbi isin haa godhu rabbiin warra addunyaa rabbiin hin jiru guyyaa qiyaamaa san itti gammadu rabbi nu haa godhu warra caayaa gartee gaama rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa san gammachuun akkasii jannata keessa gattaa'uuf jiru guyyaa raahaa san rabbi nu haa godhu rabbiin bakka xiqqoon irraa baate guddoo rabbi isin haa kaa'u balaa rabbi isinirraa haa qabu ilmoo teessan warra dubin keessaan dhabamne rabbi isin haa godhu haa inshaallah gaa dirqama lammummaan na dubbisee yoo gaama fakkeenyaaf nama isin bira geettan bira dhabuu baattan nam mufattanii yoo nama fakkeenyaaf nama kiyyaa wallaane jee namni sun jarri araba meeqa dalagaan kanaa dhufte wanni hin dabarsu jiruuf lammiitiyyaan fayyada malee lammiitiyyaan wallaane malee lammiitiyyaan barsiisa malee allahu ta'aalaa rabbiin bakka jirtanitti fayyaa isinitti haa ta'u tan dalagattan isinii haa barakattu balaa takkallee rabbii isinirraa haa qabu warra sadaqaa tanaan balaa addeentu rabbi irraa deebisee guyyaa qiyaamaa gaaddisa arshii san ta'u rabbi isin haa godhu waan bakka milkaaniin hin beekanii nabiyyi rabbi irraa alayhi salaatu wassalaam gurbaan tokko laga gabbu'eeti bishaan dhugee saree cina deddeemtu arkee sareen tuni iyyaa teebotte je'eeti laga san gabbu'ee akkasi kophee isaa qicee gartee amma ilkaan hin qabee baasee giddura qabee lagaa rabbiin makluuqa iyyaa rahmata gootee rahmata maaliif hin goone jee jannata keessa galchee warra akkasitti milkaa'u rabbi isin haa godhu bakka xiqqoon baate guddoo isinii haa rabbi hamtuu isinirraa qabu yaadaa muraada keessa rabbi isinii haa guutu nama akkasuma manaaf rakkatees mana san haa ijaaruu fi nama akkasuma bishaan rakkatees madda rabbi haa baasuu fi nama fayyaa hin qabnes rabbi nu haa fayyisu hamtuu takkallee rabbi isinirraa haa qabu nama gama xumuraa irratti gaa salluu alaa rasuulillah nabiyaa fi rahmata nabiyyi rabbii sadaa alayhi salaatu wassalaam wa aakhiru da'waana alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh